OMN dulla? I don't think so. OMN dulla? Afaan kamiin? Afaan kamiin OMN dulla? Afaan kamiin OMN dubban? Bar waan silaa waan barbaannu godhuu baatee hanga tokko godhaa jira. Laaka fudhaa. Mee miidiyaa kamtu Oromoodhaaf dubbachaa jira. Hanganumaa umma Kamaal galchuu dheessanii mi? Kamaal galchuu miidiyaa kamii dheessa? Yoo OMN hin qabaannoo sila akkam taanaa yaada laal. Warri balaaleffatan, warri ijoolleen kolkoleen waayyaanne yoo hin qabaanne mee yoo OMN kun hin jiraanne akkam taana? Akka abbaa keetii taata. Amaaris gubbaa dheechisaa. Miidiyaan Amaaraas hin dhiyeessu. Eessa abbaa keetii seenta? Bakkummaan qallattuu saafuura namni keenya baafatuun haganumaa jira. Gowwaan garuu tanumaaf cufuu barbaada. Diinaa hojii dhaabbatee. Gowwaan keenya hulma xiqqoo qaawa kanaaf cufuu barbaada. Kanaafuu yooni OMN rakkoo qabaatees OMN dhibbaa dhibbatti gaariidha. No. Dhibbaa dhibbatti waan Oromoon feetu godhaa jira. No. An nama dura no ijoo keessaa. Akka Oromoon barbaadutti quuqaa Oromoon dura buqasaa jira. No. Garuu bakki hafuurri keenya dhagamuun takkittiin OMN qofa. That's it. Dhugaa kan oliima. Akka feenetti illee deemu baatu. Oromoodhaa fi OMN wal keessa laaqan waltiidhaadha. Sigalee yoon an keessaan dubbanne kabiraa ka dubbatu jira dantaa Oromoodhaa. Yoo Kamaal keessaan dubbanne Girmaa keessaa haasawa. Yoo Daawit keessaan dubbanne Baqqalaa Garbaa keessaa haasawa. Nuuf ta'a. Sigalee tokko tokkoon keenya OMN gubbaa haasoo qabnaa yoo jennees rakkoodha. Tokko tokkoon keenya hundinuu lakkee kunis haasoo qabaa maanis haasoo qabaa yoo jenne rakkoodha. Hin tokkos. Kanaafuu take it easy kan ajannaa gootana as gubbatti Facebook irratti kan ajandaa gootan gaariin ta'u. Yoo rakkoon jiraatte OMN'dhaaf immeelii godhaadhaa, Girmaadhaaf dawwalaadhaaf, Jowaar Maammadii dawwalaadhaaf, Baqqalaa Garbaatii dawwalaadhaa, sigalee Kamaal Galchuutiif dawwalaadhaaf gaafadhaa. Sigalee as gubbaa amala nama Facebook isaa dubbii fiixa qabdanii fiigu. Dubbii fiixa qabdaniituma fiigu. Sigalee way Kamaalii kenna maarree godhanii abbaa nagaa kenna maarree godhanii no tun dubbii ijoolleedhaati yookaan dubbii nama wallaalaadhaati. Sigalee yoo Kamaal OMN gubbaa dubbachuu baate Oromchiitu kabiraa dubbate irratti hin guutadha. Yoon an dubbachuu baadhee Kamaal dubbate irratti hin guutadha. Wanni Kamaal qabsaa'uu fi wanni Jowaar qabsaa'uuf waladdaa. Abbaa nagaa malee gaamma Opidoo gale. Isaan keessaa baasaa isaan waan Oromoo keessaa baasaa abbaa nagaatiif jinni immoo inni OMN yoo dhufe wulii OMN wal fidnaa'u. Yoo abbaa nagaa OMN irratti deebi'e wulii OMN namni duratti duulu aan caffeeraamis. Gantoonni warri biltsiginna laaqame yoo OMN gubbaa dhufe qawwee dura anaatti bana OMN. OMN'n kashlabbummaa eegalee jechuu gaasan. Sigalee gaafa olola gantuudhaa achi gubbadheessa. Garuu qabsaa'onni Oromoodhaa daarokkee gana dhufuu ta'an ganaadha dibbeetiin meeqa deemuudhaa ta'a. Sigalee take it that way akkasi fudhaadhaa. Ajandaa warra abbaa nagaatii fi gantoota kana fuuldura soomannummaan kun haa ba'u waliif teenya akka mana haaretti soomannummaan kun haan irraa ba'u. Guyyaa iidarraa qabadhee yoon an akka tanakatti koota kaadhee karabaattaa asitti hidhadhee ganamuu dhufee seenaa jechuu baadhe anaa fi isin soomannummaan kun haa ba'u yoon guyyarraa kushinaa keessa ta'ee an koota qix godheefitti irraa haasuu baadhe. Dubbiin sun na quyxe. I used to support them. Keessattuu abbaa nagaa ganaadhaan takkatti raasuu ta'a. Takkatti raasuudhaa ta'a. Gantummaa isaanii waan dandeenyu hundaan irra keenya. Saa nuti Facebook irraa Facebook kana gubbatti gantummaa isaanii
وانين دندهون دان نمنا دقهون دان دقان دندهون دا دربچو بنتا سومني خنابو تيري خمال قلچودا نمني أورومو داف حقا أورومو دا دبچا دا جرو خيسا ترري درا قبا جرا خمال قلچودا ور خمال بليم قوتن خمال قلچودا ور بر خمال قلچوبا نما دقا بر جارمو لنگلي دبتور وانتا خمال يونين قولي مالي بيتا جرا خين خمال كان يرو دو أنين كيكامي نبيتني قرو دقان تكتنين كمالي فقودو مالي بيتني خمال قلچودا never lie he never lie مالتين بيتني خمال قلچودا يرو لما أما جارميني بس لا تكنا قانين جرما إسافي بشني الأمي بس لما داودي في خمالي مت إسلام بر خول تكنا قانين نتبين إساني مي قرو خمال قلچو يرو لما dhugaa shaneen qabdu dhugaa ABO'n qabdu tan mootummaan duraa dhoksite ragaa beef armaal ragaa beef kaayyoon biltsiginnaa gaafaan isaan OPDO dalagaadhaa ture siistamni isaa waan san godhaniif dhaabuudhaan dadhabe tiyyeen dadhabe malee ABO tan biyya keessa gadhiisanii akka ABO'n ummata miituu fi maqaa ABO'tiin ummata miidhanii akka ABO'n immeejii badaa ummata biratti qabaatu barbaadaniiti maaliifi nuti yeroo dheeraa kana laffaaneeti ummanni ABO jaalataa hin filamnu nu darbuudhaa deemaa kanaafuu ABO maqaa balleessu qabna jeniiti dhaaba kanarratti siistama kana dalagaadhaa ture jeeti isaan duuba khamaal galchuudha ragaa beef kuni nama dhugaa ta'uusaa abbaan fedhin haalu khamaal galchuudha nama khijibuu miti I love that nama haqaati silaa dubbiin isallee miite haqa dubbate jechuudha that's what we need oromoon makaan barbaadde nama haqa dubbatu nama dhugaa dubbatu sigalee dhugaa ifiifillee kaatee dhugaa warra isaa mormuutillee kaayeef khamaal galchuudha achiniin quudheef amma duraas yoo yaattan gaafa aangurraadhaa kaasan bakkitti aangurraa kaasan sababuma jara kanaati sababa wallagga keessatti habaan kiisaam kasaamsise lakkii shaneedhaa miti warra mootummaadhaa saamee jeeti khamaal galchuudha ragaabe nama kana walil siyaasa sallee deeggartu baatu dhugaa isaa dhugaa inni qabu quudheef amma khamaal galchuudha dhibbattiin quudheef waan haqaa dubbate nama tokko nama dhugaa ta'uudhaaf nama kijibaa ta'uu maali beektamitanii nama gubbaa giddibu nama kijibaa ta'uudhaaf nama dhugaadhaa ta'uu maali beektamitanii namni hugguuni dhugaa jirtu isa osoo namiitii beekuu ragaa bahu dhugaa jirtu osoo namiitii beekuuti ragaa bee khamaal galchuudha ragaa bee tigale eenyuuf jaarmee akkaan isaa wajjin taqanaaqaanyiidhaatiif ragaa bee abbaa nagaa kalee ooyimeen gubbaa taa'ee kijiba koottaa jenneeni yaamnee maarree goonee nuti duraanuu bilchiginnaa maarreedha aboo khamaal galchuu uggaasu bar sagaleen ugguu kan darbatu bar wanta fakkaatti baazuqa fakkaatti khamaal galchuutiif waan qushaash walti fidinaa qushaash khamaal galchuu ugguu dubbatu ija baasee ugguu dubbatu nama magartee afaan keessaa kan madaafa durba fakkaatti abbaa nagaa kakalee aso kuusa boqqolloodhaa kan walitti mataa qaban fakkaata kuusa boqqolloodhaa kan hirkisan kuusa boqqolloo mataa walitti qabanii kaasawu ayyaameetiin jira aangorratti baarree dhabnee baarree daawudiis yaabnee daawudiin aangoo gadhii jennee baarree anna filaajeetiin wannummaan inni yaasu aango milala anna filaajeeti daawudiis anis na filaajeeni nam sadii walit dhufnee akkas goonee baarree kuusa boqqolloodhaa ka taa'u isaa fi abbaa nagaatii fi khamaal galchuutiin waliin oromoodhaa hogguu jan xiqqoon ulfaatti abbaa nagaa kan madaaf harka kaanii deemiitii tulluu san gubbaadhaa agartee gad darbadhu jeniin that's all he knows khaleen dubbadhe madaafatti kennitee achirraa tulluu san gubbaa dhaabbadhu tulluu gamaa dhawii that's it girnoo bitti kennitee deemiitii achiin gad dhawii that's all he knows khamaal galchuu siyaasaa keessa qancareeti siyaasaa bare politikaa nyaate keessa qancaree laal keessa qancaree deddeebii keessa qancaree siyaasaa nyaate namni hugguuni look when you become a real politician you don't always complain
complain nyam hidhiif talaal guni namni politikaadhaa nyamnyamiin hidhiis kamaal galchuun nyamnyamiin qabu nyamnyamii akkas nu godhanii maareen shaniin akkas nu goote daawud akkas na godhe maaree walgii maaree irratti maaree taana jee akkas nu godhanii nyamnyamii kalee abbaa nagaa OMN gubbaadhaa nyam what is that bilisqinaa hojii dalaydini nuti mootummaa hojii dalayna maa hojii dalaydan no answer maal hojii dalaydan no answer nyam namaadhaan godhanii maarree na godhaniitti maarree daawudiis kootu jenneeni didee anin dhufu jee maarree anis itti dhaqee namatti ergee maarree kootu jeeni nama magartee caa ganda keessaa manguddummaa aboo jaartee abaluutii fi gurbaa abaluutti araarsinaa koottaa jedhan gartee san fakkaata abbaa nagaa nama ganda keessaa aboo warra abaluutii fi maarree wal dhabeetii koottaanii araarsinaatii maarreedhaa jedhan no he cannot be a politician. Oromoon laafina qabnu namoota akkanaa kanaatu dadhabbii nuuf fide duraanuu namoota akkanaa kana amananii jalaa'uudhaatu dadhabbii bakka irra jiru kana nuuf fide silaa namoota akkanaa kana if keessaa duraan ilminee godhuu qabna namoota akka abbaa nagaa kana lakkii bakka sin fakkaanne jirtaa gaddeebi maal gootasi siyaasaan beektu waa'ee biyyaa haasa'u tu si fakkaattu gaddeebi Oromoon dhugaa tana walitti himuu danda'uudha qabdi dhugaan jirtu kana namu ininis nama lama kan faarsu kate anis me hayyu duree maali abbaa nagaa me hayyu duree maali me maal ta'u duree dame what empty nama sammuun qabne nama waa takka yaanne nama waan ugal jinni balaa qalaa xiqqoo nuutu waan kana hundaa godha nuyi dadhabbii keenya dadhabbii Oromoodhaati kala baaqan hayyu duree dhaniisi maarree hayyu duree eenyu hayyu duree dha mee maal godha Oromoodhaaf abbaa nagaa amantan waan silaa godhu godhee jira hidan gaara seenee qawwee fudhatee lolee maal godhee dan wanni godhuu danda'u hanga sun siyaasaa biyyaa keessa seeneetuma nama laaqoo taate malee waa takka godhu he cannot help anymore caffeeraa mis maal jedhaan jaa he cannot help anymore waa takka kana booda namni waa billeessuu malee waa tolchuu hin danda'u abbaa nagaa huno badiisaa eegale kale namni miidiyaa Oromoon mileenii meeqa dhageeffatu gubbaa ta'ee akka jaarsaa jaartii walloltetti jam ode godhe daawudis fiyyaameetii baaree godhe isin waliin feetan eenuti waliin feeruwaan laala man this is not politics dhiisaa waan kanaa warri si deeggartanilleen gorsaa jilaa dhaabbadha keessaa bahee kana booda waa'ee siyaasaa keessaa bahee bilchiginnaa mana si kennite as baateen dubbatin qaaniidha nun qaaneessini eega mana si kennan taa'ee nyaadhu jechuun kana booda warri isa deeggartan itti himaa dhugaa kana booda addeebuun isaaf salphina isaaf qaaniidha isniifillee warri isa deeggaruufillee salphina kana booda abbaa nagaa jarri qoonqoo si kenneeme taa'ii nyaadhu taa'ii namatti mul'atini taa'ii nyaadhu nagaan rafii nagaan ka'ii afaan kaadhu jiraadhu ibaadaa godhi masgiida biratti mana keessadhaaf ibaadaa godhi nagaan jiraadhu waa siyaasaadhaa hin beektu keessaa bahii jaan warra beekuu dhiisi waa siyaasaadhaa nama beekuu dhiisi akkamin namni OPDO yaamtee itti aanaa security fi gootee fi akka loonitti oli qabdee oli gadi hin deemte akka loonitti qabnee oli gadi hin deemani itti aanaan abbaa nagaa war security Itoophiyaadhaati security OPDOdhaati namni guwate wallaalaadha akkasitti taphata amma abbaa nagaatu Jowaar Mohaammed complain godhaa guje yaa buleesso yaa wo rabbii jaa rabbi sowadha rabbii isin sowadha abbaa nagaatu Jowaar Mohaammed siyaasarratti complain godhaa guje xiqqoo fakkaatu xiqqoo fakkeessaa Jowaar kun nama joolleedha joollee brilliant joollee educated joollee 21st century dhaati mucaan kun amma abbaa nagaa meedhaapha haya joorati joolleedhaan dubbatinati hijajjartaa usi afaan qabadhu kana booda joolleen dubbatini bakka teetii fi bakka nama hundaa abbaa nagaa buufne kana booda waan Oromoodhaa abbaa nagaa deemaaniiti isin hundi hamaadhatis calji daawudatis us jooratis hin dubbatin abbaa nagaa hodh deem Oromoodhaan siiraadha yoo jedhin ammaantana abbaa nagaa akkam nu godha think about that mee abbaa nagaa akkam nu godha mee eeysa nu geessa hallayyin nu naqamu bilchiginna nu naqamu mee eeysa nu geessa silaa hoogganuma inumaa ka Oromoo guutuu silaa godhanneewu
ani ugu isaan joor complain godhan nin ajaa'ib waan ajaa'ib jira anaaf joorii fi abbaan nagaatis tokko Kamaaliif jooris naa tokko Daawudiif joor naa tokko an garaagarummaa qaban garuu namni nam tokko hogguun complain godhe at least I have to be better than this guy namaan complain godhu kana an irra caalee arkamuu danda'uudhaan qaba kun uumaadha nama tokko yooniin Maammad ati faayidaan qabdu ati dadhabaadha ati kakaati gunjeen ani dadhabbii irratti arku kana furmaata nama fidu tahuu danda'uudhaan qaba sigalee kanaafuu abbaa nagaatu joor complain godhee OMN complain godhaa gunda godhanii ajaa'iba abbaa nagaa miidiyaan keessan kun nun dhiyeessu miidiyaan kunillee nun dhiyeessu si dhiyeessu maal dubbatta kalee nu qaanisite kalee unu salphifte hangu dhuftatti yoo si dhiyeesse inumaa miidiyaarraa fageessuu san silaa dhiyeessuun qaban jedhu OMNidha silaa abbaa nagaa dhiyeessuun qaban wallaahi laziim bar jedhu hubee ka jedhu miidiyaadhaa kuni dhiyeessuun qaban sanuu nan dhiyeessinee je'ee complain godha nuti nun dhiyeessinee adda bilisummaa Oromoo tokko beeti nuti nun dhiyeessinee OMN firaa nu fageesse OMN interview nun godhu akkamitti godhan nama interview godhanii jira ati akkamitti godhan abbaa nagaa akkamitti maasii nama ABO tokko bifinjuu godhan interview kaleedhaa obadi godhan OMN jire nama waa takka illee hin beekne nama qabsoon godha jee biyya galee biltsiginnaa ta'u obidoo ta'u bar Kamaal galchuudha kan isaan kadhatanii dhaqee hujii kennanii fi damooza baasanii fi gaafa isaan dhiibbaarra godhanii gartee nu ta'e yookaan beeyaniin keessaa deeme lakki isin ta'u an dhaabaan qaba kaayyoon qaba waan hin qabsoorra godhaa tureen qaba isin ta'uu hin danda'u jeen Kamaal galchuudha mee jiran lameen kana walmaddii qaba laala abbaa nagaa beekadhaa qoonqotti kennan malee waa takka illee aangoo isin kennineefi silaa naa kennani anis hojiin dalaga jedhee gadda OMN gubbaa taa'een qaanfatu silaa naa kennani anis hojiin dalagaa silaa aangoo naa kennani anis hojiin dalaga jedha OMN gubbaa taa'ee mootummaa wajjin hidalay nagaa'ee amiin jundichi dagaame eelchi dalaga haa duuba namni mootummaa keessa dalagaa akkamitti miseensa keessa hin ta'uu danda'a humaa rakkoon qabu nuti numaa ni barsiifnaa mangisteedha mee maal barsiisa abbaa nagaa maal barsiisa mee maal barsiisa abii maal barsiisa garaana dhukkuba abbileessa garaana dhukkuba gaariidhaa miti namoota kanaa kana miidiyaa gubbaatti fidiraa eenyu warri OMNidha namoota kanaa kana hin fidinaa abbileen amma anuu akkaan dubbadhu nu gootan namoota kanaa miidiyaa gubbaa hin fidinaa namoonni kanaa kun maqaa sabaa xureessa gaariidhaa miti an silaa Kamaal galchuu za'aa sadi haasawe I never get tired of him maaliif quuqama sabaa kan qabuu keessaa mul'ata bitamtummaan keessaa mul'atu garaa buluun keessaa mul'atu waan kana Kamaal duruma irraa hin qabu garaa buluu garaaf gajjanii garaa guuttatanii deeqifatanii buluu Kamaal waan kanaan durumaa hin qabu silaa garaa bulee bara arraba akka bii caalaa dhugaa jirtu bakka numa reyaalitiin jirtu kanuma Kamaal galchuu arra wanni maddi baasee mootummaan OPDOdhaa isarraa way waattuuf dhaabbii keessatti inni qaburraa kan ka'e malee silaa namni ta'u ta'e viillaa tokkotti kennanii mindaa maallaqa irra saffaranii silaa OPDO ta'e silaa bu'aa qabuuf silaa Kamaal galchuuti abbaa nagaa OPDO ta'us mee yoo qoonqu uumamatti kennanii taa'e jedhiin malee maal bu'aa qabaaf biyya bulchuu keessa qooda gumaachuu danda'u miilitarii keessatti qooda gumaachuu danda'u diinagdee keessatti qooda gumaachuu danda'u in what field sigalee namoota akkanaa kana they just use and throw mootummaan use and throw gooti yaamtee amma kalee OMN gubbatti guangas dubbate mootummaadhaaf gammachuudha amma dabballeen OPDOdhaa lafaa kaateeti abbaa nagaa mirga abbaa nagaa tuqame abbaa dhugaa maada amma tana kaa gachuu ammaan tana kaan amma arras bee arraa kalee isin baane tana kaan ammaan tana as beeti abbaa nagaa faarsee joora rabsu ta'a
amma abbaa nagaa wanni godhe dabballee biltsiginnaa akka qabsoo oromoodhaa arrabsitu haraabaniif jechuudha. Caffeeraa bis maal jedhaan jedhaniin beeka. Tana kaan ammas beeti hunoo gartanii dhugaan baatee jirti abbaa nagaa nama haqaati abbaa nagaa shira jaraa baase abbaa nagaa biltsiginnaa ta'ee jira hin gartanii haaji buttaa maaree buttaa akka jechuuta abbaa nagaa qabsoo oromoo irratti qabsaa'ota oromoo irratti indirect dhagaa darbaa jira jechuudha. Ammaasii akka tana kaafaa wajjin dalagaa jiran ifaa ifa. Jigalee ifaa ifa. Kan nam tokkolleen diduu hin danda'u. Dabballoota Mustafaa Jaarraasanii fi tana haadhaa fi warra maarreedhaa kana naa eegaa. Kaas bahee iyyuu taa'u mirga abbaa jaarraatti tuqamee abbaa nagaatti tuqamee abbaa nagaa maarree ta'ee abaa'oon dhugaadhaa hunoo abaa'oon dhugaadhaa abbaa nagaati abaa'oon dhugaan ubbayxee jirti abaa'oon maarreedhaa akkas taatee jirti amma dachii tana gargar galchuu ta'an amma hiyyeensaan garuu namni dhaguu jira nama dhaguu jira maaliif nama jecha tokkoon deebisaa dachiitti galchuu jira caffee raammes Facebook gubbaa nama jecha tokkoon dachiitti galchu torbaan kan amma hirriibaan ka'u tana haadhaa fi abbaa nagalleen hirriibaan kan abbaa nagaatii fi tana haadhaa fi balaa qaraan isaa illeen torbaan kana guutuu gaggabdee jirtu dubbattu caffee raammes hanga jirutti they have no place. Dawaan isaanii ana dawaa warra abaa'oo tokko beef hin jiru fi tana haadhaa fi biltsiginnaa OPDOdha dawaan isaanii qoricha an harkaaba. Abbaa nagaa mee kana booda asbaa dubbatu kalaam tokko habaasu kalaam tokko jecha tokko miidiyaa tokko irra bahee miiduma Itoophiyaa tokko irra bahee mee kalaam tokko dubbatu an caffeeraan bisii miti sigalee amma caljeeti maal godha tana kaafaa erga warra tana kaatii fi gurbaa areeda dheera maraataa arsii kana maal maqaan isaa gurbaa maraataa kana maqaa isaa dha Mustafaa Jaarraa isaan ergammaan tana isaanii fi amboo urgeetii fi warra biltsiginnaa kana ijoollee qushaasha Facebook irraa hojjetan tana as ergammaan tana tanaa toocuu ta'a amma tanaatu as gubbaa abbaa nagaa abbaa mirgaa maarreedhaa dhugaan tee baatee jirti OMN diina oromoodhaati ati duraanuu beeyte haaji buttaa kana maarreedhaa hunoo fireewummaa shoodhaatii fi maarreen akkasitti leencoo lataadhaa Beenishaangul ilmaan maarreedhaa kana abbaa joorees maqaa dhawan gaamma abbaa joorees haadha joorees akkoo joore muluudhaas adde muluudhaas fidanii Facebook irra maqaa dhoonii gaamma abbaa nagaa Duubaay jabaadhaa tiima OMN irratti labaasuu didaniiti dhukkee takaasa jedhan wallaalli akkana nama godha abbaa nagaa akkana godha kanaafuu kana booda karaa itti baatan hin jiru yoo dubbachuu baattanii afaan keessan qadhabaadhaan qabdanii teessan irra isinii wayyaadhaa jechuudha yooni ijoollee bobbaaftu ijoollee qushaasha Facebook irratti bobbaaftu kana afaan qabdee dhaabde irra wayyaadha yoo nuti isinirraa hin dubbanne irra isinii wayyaadha yoo dubbanne garuu gaariin ta'u namni isin deeggaru isin qaanfachaadhaa jira namni isin deeggaru isin qaanfachaadhaa jira dhugaa dubbachuudhaaf sigalee ijoolleedhaa ijool qixxaattanii ijoollee dheengadda qabsoo eegaltee ijool qixxaattanii garaadhaa jecha akkamitti tana kaafaa wajjin bitamtee teessa abbaa nagaati akkamitti tana kaadhaa fi amboo urgeefaa wajjin qaaniidhaame ati namni qabsoo keessaa amata meeqa ture akkamitti waan OPDOn gootu goota abbaa nagaa waan sin fakkaanne keessa galte jirtee umrii manguddummaati waan sin fakkaanne keessa galte bakka sin fakkaanne dhaabbatte du'uura si wayyaadha OPDOdhaa wajjin dhaabbattee OPDOdhaa wajjin dalagaa jechuurra abbaa nagaa silaa duutee baddira si wayyaadha silaa lubbuun si keessaa baatee irra wayyaadha ati qabsoo oromoodhaa keessaa ama 38 turechaadha arra galtee OPDOdhaa wajjin dalagaa OPDO waan sirrii dalagu jirtee guu jette maa duutee hin badin maaliif hin du'in kanaa ol maaltu hafe namni qaaniin kanaa olii maaltu hafe kamaal galchuu badhee ingadi si booda bee qabsoodhaaf 2005 kamaal galchuudha murannaa inni qabuu fi si amat 38 gaara ture jiru mee wal maddii qabii ilaali joor dheengadda joollee dheengadda dhalatte kana tu'etti murtii joor qabuu fi si nama guddaadhaa kaa
mootummaadhaa wajjin dalaynaa mootummaa Jowaar ajjeesuudhaa kaati mootummaa Lammaa Magarsaatiif hin tahin mootummaa gaafii Oromoodhaa awwaaltee wajjin mootummaadhaa wajjin dalayta abbaa nagaa qaaniite salphina kee ilaala mootummaa ilma kee Oromoodhaaf qabsoo godhuudhaaf Jowaar ilma keeti ilma kee Oromoodhaaf rakkoo Oromoodhaa adrees godhuu qofaaf ilma kee jeesuu kaate ati dhaabbattee wajjin dalagaa mootummaadhaa wajjin dalagaa maal qabaetta hangan takka kanaaf si dubbanna abbaa nagaa malee akkanumatti si abaaruu feeneetii miti tanagaa amma soomana booda bal'inaa walitti deebinee likki walitti himna likki barbaachifnaan likki walitti himna annama qabsoo Oromoo irratti dhagaa darbu ramatan godhuuf ati diina qabsoo Oromoodhaati amma yeroo ammaan tanaa kanatti diina qabsoo Oromoodhaati you need to know this diinni qabsoo Oromoodhaa isin warra maqaa ABO tokkoomeetiin gale warri garaa ifiitiin saba gurguree jechuudha warri maqaa ABO tokkoomee himatu warra garaadhaan bara Mustafaa Jaarraa ABO tokkoomee do you know this kan beektu Mustafaa Jaarraadhaa ka Facebook irraa iyyuu kun bar miseensa ABO tokkoomeeti abbaa nagayaatu bar ergee iyyisiisa Alii Xaahiroodhaa kamisoottaa tanaa wacu kuni miseensa ABO tokkoomeeti abbaa nagayaatu iyyisiisaa jechuudha Amiin Jundiidhaa kagalee TV LTV irratti bahee muummichi ministeeraa badii takkalleen qabu jiru miseensa ABO tokkoomeetii bar nama ija nyaatee as bahee Oromoon rakkoo takkalleen Oromoo dhagaa jirtu jiru miseensa ABO tokkoomeeti siigalee gantoota kanaa kana waliin qabatanii hin qaanfattanii ijoollee dheengadda qabsoo eegalte ta murtii qabdu ta dhaabbii qabdu wajjin wal dura dhaabbattanii nun dhiyeessine nu miidhanii maal si miidhan garaa keessa isin miidha garaa keessaniitu isin miidha maa bitamtan maaliif dhiyeqa yeroo gubbaa dhaabbattanii garaa keessan guutuun filmaata keessan taate siigalee abbootii garaadhaa bar namni sammuu qabu galaasaa dilboodhaa bar osoo sii wajjin jiruuti waan dhaabbii qabu hallayyaa atalayii biraa kuttee inni si biraaf laal hamtu Oromoodhaan dubban lakkee harka isaan qabu jedhe galaasaan ati garuu dhayxee hallayyaa keessa dhaabbattee daha harka na qabaadhaa mootummaa wajjin dalagaa maacha keessa namaa isaa mootummaa wajjin dalagaa harka fiitiin namni ifqaana isaa abbaa nagaa namni silaa wajjin daladeettu galaasaa dilboodhaa laalmee dhaabbii inni qabu mee laal murtii inni qabu gaara keessa wajjin turtan umrii naafti tanaan garaadhaa jecha ummata kiyya gurguree shira ummata kiyya irratti hin dalaguu lakkii naaf gaya je'eeti didi OMN gubbaa dhufee hogguu dhufu lakkii an quban qabu awwaa takkallee waan hin beeku hin qabuu jedhe abbaa nagaa kalee hogguu gaafatan isin durumaanuu maaliif galaasaa gaafattanii nan gaafattanii abbaa nagaa mee laala garaagarummaa jira mee laala isin durumaanuu maaliif galaasaa gaafattanii ana nan gaafattanii abbaa nagaa jaar way abbaa nagaa dubbii teessoo wana booda naasuudhaa ta'a warri ABO tokkoomeef hin jettan tokko tokkoon keessan qoobaftaniitiin isinirraa dubbachuudhaa ta'a tokko tokko keessaniin beeka kijiba isin deemtaniin kana garaadhaan uummata Oromoo gurguru osoo laallee garuu isitti hin dhiifnu isinitti hin dhiifnu an biltsiginnaan Abiyyi hoogganuu fi isin garaagarummaa takkallee hin qabda yoo ta'ellee isiniitu irraa hamoodha isiniitu irraa hamoodha sanummaasii qabsaa'ota biratti qubalaattaniin qaanii warri ABO tokko hin jiru guuni qabsaa'ota biraafatti qubalaattan nama ajaa'ibaame qaaniidhaame a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim kan jedhanii rabbiin galgalaan nama salphisin dhugobaantaa boora gordoo rabbiin khaatimaa naman dhoorkin rabbiin galgala nama salphisin umrii tanaan akkamiin namni
oomisha ama 38 dalage osoo oomishatee seenaa bareedaa tolfatee uummata Oromoo biratti ama 38 sii qabsaawe qabsoo hidhannoo keessaan ture qeeroon amma lafaa haati hoota je'ee osooni seenaa fi bireeffachuu danda'u abbaa nagaa dhaqee nuti mootummaa wajjin indalaynaa miti indalaynaa miti indalaynaa waa'ee dhukkubaatii mootummaa wajjin indalaynaa maarree mootummaa wajjin indalaynaa maali dalayda mootummaadha wajjin Oromoo irratti dalagu Oromoo billeessu aadaa Oromoo billeessu seenaa Oromoodhaa billeessu qabsaa'ota Oromoodhaa billeessu qabsaa'ota Oromoodhaa ajjeesu dubartii Oromoo ajjeesu barataa Oromoodhaa ajjeesu daa'ima Oromoodhaa ajjeesu kana mootummaa hojii dalayda abbaa nagaa gaaddisa galgalaa nu jalaan billeessi nu jalaa cabsi